Nagaan waaqayyo waaqa jiraataa hunduma keessaniif haa ta'u akkam jirtu. Ana biraa hunduu nagaadhaa. Inni nagaa nuu ta'e Yesuus Kiristoos galata guddaa argatu. Tole miidiyaa furtuu dhaloota miidiyaa 4 kan dhaggeeffattan hundumaaf ergaan qabadhee isinii dhiyaadhe. Waaqayyo nu gargaaree miidiyaan keenya baay'ee waaqayyo sinaa eebbisu namoonni baay'een sagalee waaqayyo irraa dhaggeeffachaa barsiisaa wanta waaqayyo dubbatu irraa hordofaa jirtu. Waaqayyo baraaf jireenya keessan eebbisu. Ammas miidiyaa kana subscribe gochuudhaan share gochuudhaan hojii wangeelaa nu waliin hojjedhaan ergaa keenya egaa akkuma beektan ani ergamaa yaada isaa gaariiti. Waaqayyo nu gargaaree miidiyaan keenya ergaa wangeelaa dhaloota baay'ee biraan gahaa kan jiru ta'a. Ammas waaqayyo nu gargaaree har'a seera uumamaa boqonnaa 12 irratti sagalee waaqayyo yeroo gabaabaa qabadhee isinii dhiyaadheera. Kanaan booda ergaa addatti sagalee waaqayyo qabannee waliin yerootti hirmaannu ta'a. Waaqayyo nu gargaara. Gooftaaf galanni guddaaf haa ta'u. Maqaan waaqayyoo eebbifamuun jedha. Sagalee waaqayyootiin waaqayyoon kadhannee dubbii waaqayyoo dhageenya. Gooftaa waaqaaf lafaa galanni siif haa ta'u. Ati guddaadha, ati jabaadha, maqaan kee eebbifamu. Gaarummaaf tola keef eebbifami. Waan nu goote hundumaaf maqaan kee ulfaatu. Hidhaa ciri, wanjoo cabsi, ba'aa nurraa gati, isa nutti ulfaate nurraa garagalchi. Dukkana hari'adhu nurra kan dhibaman kan rakkatan sa'aatii kana iddoo garaa garaatti fagoof dhiyoodhaa xaxamanii hidhamanii wanjoon hammeenyaa kan irra taa'e hundumaa maqaa Yesuusiin garagalcheera. Maqaa Yesuusiin garagalcheera. Lafeen cabe afayyu, dhukkubni garaa keessa jiru, dhukkubni garaacha keessa jiru, dhukkubni sammuu keessa jiru, maraatummaan, dhukkubni garaa garaa caba wanti diinni irra kaa'e kamuu maqaa Yesuusiin irraa kaaseera. Harka keetiin gargaaraman namoonni ergaan kun bira ga'u balbalaa banamuuf waan rakkatan irratti deebii argatanii dhugaa ba'umsaaf haa dhaabbatanii dhiiga oolichaan ameen. Seera uumamaa boqonnaa 12 kanarratti har'a kan hin dubbadhu sagalee waaqayyoo waaqayyoof adda bayii in eebbifamta jedheen dubbadha. Waaqayyoof adda bayii in eebbifamta jedheen dubbadha. Akkas jedha maqaa waaqayyoon nan dubbisa. Waaqayyo gaaf tokko Abrahaamiin biyya kee keessaa, lammii kee keessaa, maatii abbaa kee keessaas ba'iitii gara biyya ani si argisiisu dhaqii jedhe. Ani saba guddaa sin godha, sin eebbisas, maqaa kee nan guddisa, eebbas in taata. Warra si eebbisan nan eebbisaa, warra si salphisan nan abaaraa, qomoon biyya lafaa irraa hundinuu sababbii keetiif in eebbifamu. Kana irratti Abrahaam akkuma waaqayyo isatti dubbatetti ka'ee adeeme. Looxis isa wajjin dhaqe. Abrahaam kara'aan yommuu ba'e nama waggaa 75 ture. Abrahaam Saareyaa haadha manaa isaa Looxiin ilma obboleessa isaa qabeenya Looxii wajjin qaban hojjettoota biyyaa kara'aanitti kan isaan godhatan hundumaa fudhatee ba'e. Isaanis biyya Kana'aan dhaquudhaaf ka'anii achi hin ga'anidha. Warri Kana'aan yommus biyya sana keessa turan. Abrahaam immoo biyya sana keessa darbee amma iddoo Sheekem jedhamutti achi keessas hamma qilxuu Mooreetti in adeeme. Waaqayyo yommus Abrahaamitti mul'ate, ani biyya kana sanyii keetiif nan kennaa jedhe. Abrahaamis iddoo waaqayyo isatti mul'ate sanatti iddoo aarsaa waaqayyoof ijaare. Achi immoo ka'ee gara biyya tulluun itti baay'atu isa Beetel irraa gara baha biiftuutti argamuu dhaqe. Godoo isaas Beetel gara lixa biiftuutti, Aayin gara baha biiftuuttis hambisee gidduu dhaabbate. Achittis iddoo itti waaqayyoof aarsaa dhiyeessu ijaare. Waaqayyo ammas waaqayyo waammate. Achittis immoo buqqifatee irra jalaan gara biyya mirgaatti in qajeeleedha. Iddoo kanatti walumaa gala kan nuti ilaallu waa'ee waaqayyoof adda ba'anii eebbifamu, waaqayyoof fo'amanii eebbifamu, waaqayyo qofa ofirratti moosisanii eebbifamu kutaan kun in ibsa. Namni umuriinsaa waggaa 75 ta'e jaarsi yookiin immoo namni umuriinsaa deeme Abrahaam kuni waaqayyoodhaaf adda ba'e. Waaqayyo Abrahaamin eebbisuu gaafa barbaadu. Waaqayyo Abrahaamin nama guddaa gochuu gaafa barbaadu. Abrahaamin biyyaaf eebba gochuu, dhalootaaf eebba gochuu gaafa barbaadu. Waaqayyo waan isa qabe keessaa akka inni ba'u barbaade. Waan isa hidhe keessaa akka inni ba'u barbaade. Waan isa to'ate keessaa akka inni ba'u barbaade. Wanta bittaasatti godhe keessaa akka inni ba'u barbaade. Inni kan biraa waaqayyo akka inni waan isa qabe tuffatu godhe. wanta isatti ulfaate keessa akka inni ba'u godhe.
yeroo baay'ee namni wanta waaqayyo hin barbaanne keessa taa'ee eebba barbaada. Wanta waaqayyo hin jaallanne keessa taa'ee eebba barbaada. Waan waaqayyotti hin tolle keessa taa'ee eebba barbaada. Ajandaan waaqayyo garuu wanta waaqayyo hin jaallanne keessaa ba'uu keenya barbaada. Waan waaqayyo hin jaallanne keessaa fo'amuu keenya barbaada. Iddoo kanatti waaqayyo maal barbaade? Tokkoffaa irratti biyya kee keessaa bayyade. Biyyi Abrahaam waaqayyo kan inni keessaa baasuu barbaade maali yoo jettan, biyyi Abrahaam keessa jiraachaa ture. Iddoon dhaloota isaa kun iddootti namoonni eebba hin argine. Iddootti namoonni eebba faana wal hin argine. Iddootti namoonni eebba faana walitti hin dhufne waan ta'eef waaqayyo si baasuun qaba jedhe. Bayi jedhe. Sababbiin isaa maaliif yoo jettan, biyyi Abrahaam qomoonsaa dhaloonni dhalootaa darbee waaqa tolfamaa kan waaqeffatanidha. Waaqa tolfamaaf kan jilbeeffatanidha. Waaqa tolfamaaf kan sagadanidha. Waaqa tolfamaatiif bitamanii waan jiranii, waaqni tolfamaan kun namoota baay'ee eebba dhoowweera. Namoota baay'ee jijjiirama dhoowweera. Namoota baay'ee waan argan isaan dhoowweera waan ta'eef waaqayyo akka jedheen ka'ii baye. Bayii waaqayyo maaliifi wanti ati keessa jirtu kun akka ati hin eebbifamne godha. Akka ati hin jijjiiramne godha. Akka ati waan haaraan godha. Akka ati waan haaraan argine si godha waan ta'eef adda naa bayedhe. Maal keessa? Biyya kee keessa. Inni tokkoffaan namni eebbifamuudhaaf biyya dhaloota isaa keessaa ba'uu qaba. Warra kan kooti jedhu keessaa ba'uu qaba. Warra anaaf jiru jedhu keessaa ba'uu qaba. Maaliifi namoonni baay'een ani kana qaba, ani kana qaba, ani kana qaba otoo jedhanii waan jijjiiramaa otoo hin argin darbu lafa kanarra. Waaqayyo garuu ajandaan guddaan inni barbaadu, isaaf adda ba'uu kan inni barbaadu waan kan kooti jenne keessa, waan sammuun keenyatti amane keessa, waan dandeettii kootiin ta'e jennu keessaa ba'uu qaba. Har'as ergaa ani kan hin qabu wanta si bite keessaa ba'i eebba argita. Waan si dhaale keessaa ba'i eebba argita. Wanta sammuu kee to'ate keessaa ba'i eebba argita. Wanta sirratti tuulame humna si caale keessaa ba'i eebba argita. Namoonni baay'een hin hojjattu, hin dhamaatu, hin dafqitu, bu'aa ba'ii baay'ee baatu, wanti sin hin qabanne, wanti sin hin hojjanne hin jiru. Garuu eebba hin arganne. Maal jechuudha inni kuni? Wanti nu bite jira jechuudha. Wanti nu to'ate jira jechuudha. Wanti otoo nuti keessaa hin ba'in, otoo nuti keessaa achi hin ba'in wanta akka nuti hin eebbifamne godhe jira. Kuni jechuun maal inni? Wanta harka nu qabee jira. Wanta harki keenya akka eebba hin qabanne godhe. Wanti miilli keenya iddoo eebba akka hin dhaabbanne godhe jira jechuudha. Waaqayyo inni jalqabaa maal barbaada? Sana keessaa nu baasuu barbaada. Maal keessaa? Isa qomoo bite keessa. Isa qomoo to'ate keessa. Isa nama baay'eetti daandii cufe keessa. Isa nama baay'eetti balbala cufe keessa nu baasuu barbaada. Abbaan kee sobaan daandii darbe, akaakileen kee sobaan daandii, jallinaan daandii darbe yoo ta'e daandum sanarra jirta yoo ta'e eebban argitu. Abbaan kee, haati kee, akaakileen kee, abaabileen kee otoo eebban argin darban taanaan daandiin kan isaanii kan biraati. Ati garuu akkasiin jedha Waaqayyo. Bayi isaan irraa adda'edha. Raalaasee weelebelebee nemes. Namoonni tokko tokko wanta qomoo irraa dhufe, wanta sanyii irraa dhufe cimsanii ol kaasu. Inni kun kiristaanummaa keenya awwaala. Nagaa Waaqayyo, eebba Waaqayyo, milkaa'insa Waaqayyo, humna Waaqayyo deemuudhaaf kan nu barbaachisu maali? Wanta qomoon keenya qaban sana gannee ba'uu qaba. Hurgumnee ba'uu qaba. Ofirraa gargar baafnee ba'uu qaba. Gidiraa isaanii, hammina isaanii, jallina isaanii, waan isaan qabatan sana hin dhaalin bayi keessa diigiyar. Maaraalaasee weelebelebe henemes. Sagalee Waaqayyo wanta sitti siin taane, waan siin mijanne sana gati kan inni jedhuuf, maa inni yoo jetta wanta nu bite keessaa ba'uudhaaf inni guddaan Waaqayyotti of kennuudha. Ba'uudha waan nu rakkise keessa. Ba'uudha waan nu qabe keessa. Har'a siifan qaba ergaa. Otoo hojjettuu qabamtee kan jirtu. Otoo hojjettuu eebbi kee kan qabame. Otoo hojjettuu nagaan kee kan qabame. Ba'uu dadhabdee hiixachaa kan jirtu. Ba'uu dadhabdee miixachaa kan jirtu. Ela akkasiin siin jedhaarra. Waaqayyo hirree jabaan dhufee si baasa. Dandeetti Waaqayyo waan qabamte keessaa buteesi. Har'a nan arge eebba kee harkisee baasa Waaqayyo. Nagaa kee harkisee baasa Waaqayyo. Fayyina kee harkisee baasa Waaqayyo. Bayi jallina keessaa. Bayi hammina keessaa. Bayi isa dhaalte isa Waaqayyoof hin taane sana gatii dhadhaadhu bayarra. Waaqayyo akkasiin jedha. Sin dhaalchisa siin jechaadha Waaqayyo.
Kanaaf eebba nyaachuudhaaf kutaa tokkoffaa kana irratti kan hin dubbadhu eebba nyaachuudhaaf inni guddaan waan nu qabe keessaa ba'uudha. Waan nu to'ate keessaa ba'uudha. Waan nu bite keessaa ba'uudha. Gooftaaf galanni guddaan haa ta'u. Hallelujah. Abrahaam hin ba'e. Hin eebbifame. Namaafis eebba ta'e, biyyaafis eebba ta'e. Har'a ba'i waan si qabe keessa ati ofii kee miti dhaloota eebba taata. An kadhadha Waaqayyoon. Rabalasse relelelevehenemes. Oralalalalevehenemes. Amma nan kadhadha yaa Waaqayyo. Namoota miidiyaa kana hordofanii dhaggeeffatan sagalee kana. Eebbi isaanii iddoo qabamee jiru. Haba'u maqaa Yesuusiin. Haba'u maqaa Yesuusiin. Harkaan qabadhu eebba kee. Wanti si dide si haa dhaga'u. Wanti sitti cufame sirraa haa banamu. Wanti balbala eebbaa sitti cufe sirraa haa banamu. Ammaa kaasee maqaa Yesuusiin baneera eebba kee. Baneera eebba kee. Baneera eebba kee. Wanta seexanni aguugee qabe kamuu gadhiisiseera. Nan hojjedha nama ta'uun dide. Nan hojjedha jijjiiramuun dide. Nan hojjedha eebba faana wal dhabe kan jettu maqaa Yesuusiin eebba faana wal argi har'a. Sirratti dubbadhe dhiiga Yesuusiin eebbifamteetta. Blessed eebbifamteetta maqaa Yesuusiin. Kutaan lammaffaa isaatti fufa gooftaan sinaa eebbisu eebbifamaa. Tole Waaqayyoof adda ba'anii eebbifamu kan jedhu kutaa lammaffaan itti fufa. Waaqayyo nu gargaaree namni yeroo kamuu eebba barbaadu kallatti eebbaa soquutu irra jira. Yeroo baay'ee waldaa kiristaanaa keessatti bakka garaagaraa keessatti in eebbifamtaa gaafa nuun jedhan namoonni baay'een in iyyinaa hin gammannaa eebbifamne irra jennee galla. Garuu namni maal hin barbaadu kallattiin eebba garam akka ta'e namoonni yeroo baay'ee kan hin barbaanne jiru. Waaqayyoon eebbifamta gaafa siin jedhu kallatti eebbaa barbaaduun ga'ee keeti. Hin eebbifamtaan ga'ee Waaqayyooti. Kallatti eebbaa barbaaduun ga'ee keeti. Namoonni tokko tokko eebba kan isaan barbaadan eebbifamteettaa gaafa Waaqayyo isaaniin jedhu balbala cufatanii oolu. Waa socho'uun barbaadan, waa gochuun barbaadan, waa hojjechuun barbaadan eebbi idduma ciisanitti waan dhufuuf itti fakkaata. Garuu fakkeenyi tokko ani fudhadhu biddeen gaafa sii dhiyaatu hiixattee qabattee afaan kaawwatta. Isa kan hin taane taanaan Waaqayyo waxiidhaan fataffatee afaan sin kaa'u. Biddeen sii dhiyaannaan Waaqayyo harka kan sii kenneef akka ittiin qabattee nyaattuuf. Kanaaf yeroo darbee boqonnaa tokko yookiin kutaa tokkoffaa irratti kan hin barsiise waa'ee Abrahaam seera uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa tokko irratti hin barsiise har'a lakkoofsa 2 irraa kaasee hin barsiisa. Waaqayyo kan inni barbaadu maali yoo jenne eebbifamuudhaaf adda ba'uu fo'amuu Waaqayyoof to'atamuu nu barbaachisa. Namoonni baay'een eebba Waaqayyo kan isaan argan Waaqayyoof adda ba'anii jiraataniitu. Waaqayyoodhaaf qajeelummaaf garraamummaadhaan qulqullummaadhaan jaalala Waaqayyo keessatti qabamanii jiraataniitu. Yeroo baay'ee macaafni qulqulluu kan inni dubbatu Waaqayyoof adda ba'i, Waaqayyoof adda ba'i, Waaqayyoof adda ba'i jedha. Yeroo ammaa barri nuyi keessa jirru kun Waaqayyo dhaloota baay'een eebbisa sirriidha. Nan eebbisa sin jedha sirriidha. Eebbis dhaloota baay'ee bira ga'eera sirriidha. Garuu ulaagaan eebbaa wanta jallinaa keessaa ba'uudha. Wanta ammeenyaa keessaa ba'uudha. Iddoo kanatti Waaqayyo Abrahaamiin adda naa ba'eedhaan maal keessaa, biyya kee keessaa, lammii kee keessaa, qomoo abbaa kee keessaa, qomoo haadha kee keessaa, obbola abbaa kee keessaa, firoottan kee keessaa ba'i erga baateeoo ani sin eebbisadha Waaqayyo. Gaafa wanta nu qabe keessaa baanu, gaafa Waaqayyoof adda baanu, gaafa Waaqayyoodhaaf achi baanu, eessa waan nu qabe keessa. Waan nu to'ate keessaa gaafa baanu inni jalqabaa Waaqayyo saba guddaa nu godha. Not single ati qobaa miti. Gaafa Waaqayyoof adda baatu, gaafa Waaqayyoof tole jettu, gaafa Waaqayyoof bitamtu ati nama qobaa jiraatu miti. Ati nama qobaa kee ani nan jiraadhe darba jettu miti. Waaqayyo saba guddaa si godha. Saba guddaan si godha Waaqayyo maalidha yoo jettan eebbi inni jalqabaa Waaqayyo nama yoo nuu kennedha. Eebbi inni jalqabaa Waaqayyo jaalala namaa yoo nuu kennedha. Eebbi inni jalqabaa Waaqayyo biyya yoo nuu kennedha. Eebbi inni jalqabaa Waaqayyo iddoo deemnu hundumaatti dhiibbaa goone akka jiraannu yoo nu godhedha. Kanaaf Waaqayyoof adda ba'uun inni guddaan eebbi saba guddaa si godha Waaqayyo. Maqaa kabajaa sirra ka'a. Maqaa ulfinaa sirra ka'a. Maqaa eebbaa sirra ka'a.
Hallelujah. Maqaa namoonni baay'een itti waaqayyoon jajatan, maqaa namoonni baay'een itti waaqayyoon galateeffatan, waaqayyo sirra ka'a. Kaleessa maqaan taane qabdata. Kaleessa maqaan taane sirra jirata. Kaleessa mandara keessatti, biyya keessatti, waldaa kiristaanaa keessatti, namoota gurguddoota biratti iddoon qabdu ta'a. Waaqayyo garuu amalli isaa maalidha? Gaafa isaaf adda baatu maqaa kabajaa sirra ka'a. Maqaa ulfinaa sirra ka'a. Maqaa yeelloo isa kaleessaa sirraa kaasa. Eebba jechuun birrii lakkaa'uu miti. Eebba jechuun gamoo qabaachuu miti. Eebba jechuun konkolaataa qabaachuu miti. Eebba jechuun waan ijaan mul'atu miti. Waaqayyo eebba na eebbise kan jettu maqaa kabajaa sirra kaa'a Waaqayyo. Maqaa ulfinaa sirra kaa'a Waaqayyo. Iddoo deemtu hundumaatti dhaloonni akkasi dhaga'u godha. Tarii namoonni ergaa kana dhaggeeffatan miidiyaadhaan lafa jirtanitti dhaloonni sin dhaga'u taanaan, lafa jirtanitti hin tuffatamtu taanaan, maatii keessatti hin tuffatamtu taanaan, biyya keessatti hin tuffatamtu taanaan, iddoo sochii keessan hundumaatti hin tuffatamtu taanaan, Waaqayyo akkas siniin jechaadha. Dhaloonni akka gurra sinii kennan godha Waaqayyo. Akka dhaloonni sin dhaggeeffatan godha Waaqayyo. Akka dhaloonni sinii bitaman, akka dhaloonni gadi sinii jedhan godha Waaqayyo. Hin bittasumatu. Haaleluyyaa. Waaqayyo nama kamiyyuu macaafni qulqulluun kan inni kaasu namni waaqayyoof bitame, namni waaqayyoof jiraate, namni waaqayyoof adda ba'ee qaana'e tokkoyyuu hin jiru. Kanaaf Abrahaam iddoo kanatti waaqayyo yeroo itti dubbatu nama waggaa 75. Umurii waggaa 75tti waaqayyo yeroo isatti dubbatu Abrahaam umurii dulluma kanaan nan salphadha jenne, nan qaana'an jenne, nan yeella'an jenne, mataan buusan jenne. Namoota baay'ee biratti waaqayyo biyya biraa nageessina rakkisuuf hin jenne. Baay'een kee umurii waggaa 20tti abdii kutte. Umurii waggaa 15tti abdii kutta. Umurii waggaa 30tti abdii kutta. Umurii waggaa 40. Namni waggaa 75 biyyaa innaa bahu ani nan eebbifama jedhee bahe. Ani galman ga'a jedhee bahe. Ani waan haaraan qabadha jedhee bahe. Har'a ergaan sii qaba. Umurii waggaa 20tti seexanni hidhee kan si kaa'e. 30tti, 40tti, 50tti hidhee kan si kaa'e. Kanarra kan kee cufaadha. Eessa iyyuu hin geessu kan jedhe samiibba nama waa'ee keetiif. Lafa kana socho'ee eebba gadhiisa. Humna dhiiga oolichaan sii ta'a. Ralaasee weeleve henemes. Abrahaam waggaa 75 ta'ee innaa bahu nan salphadha, nan qaana'a, Waaqayyo nagata kan jedhu sammuu isaa keessa. Waaqayyotti hin amane. Yoon bahe fira keessaan bahe, yoon bahe biyya keessaan bahe, yoon bahe warra naa jiru jedhan keessaan bahe. Garuu lafti onaa kun akka na eebbisu nan beeka. Maaliif inni na faana jiru Waaqayyodha. Namoonni miidiyaa dhaggeeffatan biyya keessa biyya alaatti. Miidiyaa kana dhaggeeffachaa kan jirtaniif ergaan sidii qaba. Lafuma ati yaanne eebbisii ba'a. Adda baatetta. Firri sigateera. Namoonni ati qaba jettu sigataniiru. Hiriyoonni ati qaba jettu biyya alaa biyya keessaa ga'anii maqaa kee dagataniiru. Si irraanfataniiru. Galmee isaaniirra si haqaniiru. Waadaa si galanii sigatanii. Lafa onaatti sigatanii. Isaanii mijatee ati mimmaan cobsaa jirta. Siif ergaan qaba. Kaasi yaada keessaanirra. Haaleluyyaa. Hammina of keessaa baasi. Jallina of keessaa baasi. Waan Waaqayyoon jaalanne of keessaa duguugi baasi. Laphee kee qulleessi. Jireenya kee qulleessi. Waaqayyo abdii haaraa qabatee sinii dhufa. Oralaasee. Weeleve henemes. Namoonni baay'een kiristaanummaa jechuun eebbifamuudha. Kiristaanummaa jechuun waan jijjiiramaa qabachuudha. Yeroo baay'ee ergaan ani dubbachuu barbaadu pheenxota gaafa jedhamnu, amantoota gaafa jedhamnu iyyummaan akka waan nu eeyyamametti namoonni sammuun isaanii amanu jira. Waaqayyo badhaadhummaa nuti argannu akka waan hin badhe. Jallinaan hin fidin, sobdeen fidin, hatteen fidin, waliin dhoofteen fidin, kallatti qaxxaamuraan hin fidin. Waaqayyo isa kana jibba malee hojjedhu fidi. Waaqayyo harka kee eebbiseera. Sammuu kee eebbise. Sammuun kiristaanaa jechuun waan jijjiiramaa kan uumudha. Waan addaa kan uumudha. Kanaaf namoonni baay'een seexanni nu harkaa dha'ee kan kee hiyyummaadha kan kee pheenxonni eessatti akkas dhiisisa kana. Situ caalee argama iddoo hojjettu. Situ caalee argama biyya jirtu. Situ caalee argama naannoo jirtu irratti. Firoottan koo Waaqayyo Waaqni maccaa akkasiniin jedha. Kan namaan cabdanii karaa jirtan. Kan lafa onaatti namni sin dhiise. Waadaa sinii galanii namoonni baay'een sin dagatan miti. Har'a isaanii mijate. Waaqayyotu si kaasasi. Ergaan si qaba Waaqayyo dhufee si kaasa harka qabe. Waaqayyotu daandii haaraa si jalqabsiisa. Waaqayyotu eebba haaraa si jalqabsiisa. Waaqayyotu mul'ata haaraa si jalqabsiisa. Waaqayyotu abjuu haaraa si jalqabsiisa. Inni guddaan Waaqayyoof adda ba'anii yella'uun hin jiru. Waaqayyoof adda ba'anii salphachuun hin jiru. Kanaaf Waaqayyoof adda ba'uu jechuun waan Waaqayyoon jaallanne keessaa ba'u. Waan Waaqayyootti hin tolle keessaa ba'u. Waan Waaqayyootti hin kabajamne keessaa ba'u.
wanta waaqayyo garaan isaatti hin gammanne keessaa ba'udha. Har'a keessa jirta yoo ta'e bayi carraan jira. Namni dogoggoru, namni qaana'u, namni waan hin taane kan kufu, kan dadhabu, kan humna dhabu hin jiru jechuudha. Ba'uudha achi keessa. Haleluuyaa. Ba'uudha isa keessa. Inni lammaffoo namni eebbifamuudhaan maaltu isa barbaachisa? Keessaa ba'uu jechuun lafa kaleessaa yaaduu dhiisu. Lafa dheengaddaa yaaduu dhiisu. Iddootti seexanni si kuffise sana deebitee yaadi. Iddootti seexanni si miidhe deebitee yaadi. Iddoo seexannitti si cabse deebitee ilaali. Isa kaleessaa dhiisi. Fidee ajandaa si dura kan qabu nan tarsaasarraa kaasee humna dhiiga Yesuus. Siif guyyaan boru guyyaa biraati. Siif torbeen kun torbee bira. Jiini kun waggoonni itti aanan kun siif guyyaa biraati. Kanaaf namoonni tokko kan imimmaan cobsitan achumaan namoonni baay'een gooftaa dura kan badan seexanni isa kaleessa kufaatii isaaniitti kaasa. Lafa kaleessatti dadhabdetti har'a dadhabdee jirta miti. Guyyaan har'aa guyyaa biraati. Har'a dadhabdee boru guyyaa biraati. Kanaafuu wanta itti qabamne keessaa ba'uudha. Waan nu to'ate keessaa ba'uudha. Gooftaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf wanti guddaan ani dubbachuu barbaadu inni kan biraa sin eebbisaadha. Waaqayyo ergan adda si baase, ergan si fo'adhe, ergan ati adda naa baate maalan godha sin eebbisa. Waaqayyo namatu si eebbisan jenneen Abrahaami. Ofuma kootiin si eebbisa. Namoonni amantan har'a adda ba'i malee eebbi Waaqayyo si argata. Waaqayyo harka isaa diriirsee si eebbisa. Leenci Yihudaa harka isaa diriirsee si eebbisa. Waaqayyo Waaqni jiraataa harka isaa diriirsee si eebbisa. Inni bira maqaa kee nan guddisaadha. Maqaa salphinaan baadhu. Maqaa kee nan guddisannaa jedhu namoota hundumaa biratti maqaa kee beeksisa jedha Waaqayyo. Xinnaa guddaa biratti, isa beekaa isa wallaalaa biratti, isa barate isa hin baranne biratti, isa adii isa gurraacha biratti, isa Afrikaa isa Awurooppaa isa Eeshiyaa biratti Waaqayyo maqaa kee nan beeksisa. Har'aa kaasee beekamtii argatta Waaqaaf adda ba'i. Inni kan biraa eebba sin taataadha. Atiyyuu madda eebbaati. Eebbifamuu qofa miti. Madda eebbaa taataadha. Gooftaan sagalee kana nuuf haa eebbisu. Gooftaa Waaqaaf lafaa ulfaadhu. Galanni siif haa ta'u. Maqaan kee haa eebbifamu. Dubbii dhageenya kana nu eebbisi. Jireenya keenya irratti dubbiin kun haa hojjetu. Waan haaraa godhi maqaa Yesuusiin. Ameen. Eebbifamaa. Thank you.